booddee qaama kiyyaan isinitti agarsiisu malee naan jedhu guyyaa tokko achi qaama kiyyaanii itti agarsiise jettee gaa obboleettiin keenya kun jechuudha. Sana booddee inni viidiyoo sadii narratti akkuma isiniin jalqaba jedhe immoo torbeetti gaanatti agarsiisu qabda. Egaan viidiyoo ayineetii sadii narratti haranaaf sura ga'ee maaf salphate dhugaani haranaaf sura ga'ee maaf gatii dhabe dhugaani. Nagaan waaqayyoo isiniif hawaasa akkam jirtu hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaanis nagaan waaqayyoodha. Ergaa obboleettii keenya tokko isiniif fidee dhufee jira jechuudha. Obboleettiin kiyya kunis immoo kanuma isin dhageessudha jechuudha. Yaada isin akka qooddan jechuudha. Innis dhalli namaa tokko addunyaa kanatti wal jaallata walitti dhufaa erga wal jaallatee booddee immoo gargarillee ni ba'a jechuudha. Namoonni akkuma wal jaallatanii wal fuudhan namoota muraasa. Isaarraa kan hafe garuu namni kamiyyuu ta'e dhiirris ta'e dubartiin walitti dhufanii booddee gargar ba'u garni jechuudha. Obboleettiin keenyaa kunis nama wajjin Facebook irratti hinnaa barreessaa jette jechuudha. Osoo manaa barreessuu dhumarraa maaltu naa barreessa kun dhimma na barbaade jennan deebisee fi'atte. Erga sanaa booddee deebisee fi ka'ee walumatti haasa'uutti qabnee bilbilallee wal jijjiirra yeroo dheeraa booddee haasawwan garaagaraa qorannee ka'ee biyya isaas qoradhee biyya kiyyaas qoradhee akkasumas maalummaa gosa qoratee maalummaa isa qoradhee achi bilbila wal jijjiirlee karaa iimootti waliin haasa'uutti kaanee achi osoo hin beekin anis jaalala keessa galee innillee duraanus jaalala dheeranaan jedhe jette achi osuma wal jaallatanii walii wajjiniitiin jiranii adeemsa keessa ganamni akkuma bilbila haasaa deemu gara viidiyootti illee jira viidiyoollee waliin haasa'uutti kaanee akka barbaade bakka ganamaaf gargaarallee amma sana keessa dhimma maallaqa birreejii wal qabatu tasallee nan gaafannee rakkoo tokkollee isaatti argeen beeku gaafa hundumaa na jabeessa na gorsa akkasumallee gaafa hundumaa yaadatu bilchaataadha kan inni naaf kennu jette obboleettii keenya kun jechuudha. Dhaggeeffataallee nama jirtudha jechuudha. Kanaafiyyuu osomaanii yaada na jabsuu akkasumallee na gorsuu na utubuu akkasuma otoo waliin deddeebinu viidiyoo akka barbaanne waliin haasofnaa wal keessallee oollee ni bulla oolmaan keenya bakka sanuma ta'e jette jechuudha. Anillee akkamitti akkan hojii madaamii hojjedhee fitu hin beeku jette. Inni kan inni jiraatu jette kaartuum yookiis immoo Suudaanii kan inni jiraatu jette. Akkasumallee adeemsa keessa innis dhimma kan qabu fakkeenyaaf yeroo shaaworii galullee inni qullaatti kan inni galu anillee akkuma kana osoo matabaanuu jette sana booddee bakka yeroo shaaworii galu fakkuun shaaworii galaan jiranaan jedha atillee yeroo shaaworii galtuu natti mifanaan jedha jettee bakka amma nuti adeemsi keenya waggaa 3 guutee jette tuma kanaan jiru jette kana keessatti guyyaa tokko rakkoo tokkollee wal biraa hin qabnu jette guyyaa kana keessatti guyyaa tokko rakkoo tokkollee wal biraa hin qabnu sana booddee anillee shaaworii galaan jira bakka dhaqinaan jedha jette garuu ofiisaa gara yeroo shaaworii galu jechuudhatte osuma viidiyoon banamee jiru fa'aa deemee shaaworii ni gala dhimma isaan qabu achi booddee xumuree waliin viidiyoo keenya haasofnaa naan jette jechuudha. Otuma waliin haasofnee adeemsa kana keessa jette ani yeroo hundumaanii yeroo shaaworii galu si dhoksu ati maana dhoksitaa naan jedhee maana limuu dubartii yeroo sanaan dhimma isaatti yaadne edaa inni yaada biraatiin dhaqanii yeroo sanatti dhufee jiru jette achiin kee otuma kanaan jiru adeemsuma keessa bakka yeroo viidiyoollee ishii yoo shaaworii yeroo galtu dhiiste bodiidhaan bodiidhaan fanattaasa inaan jedhatte achi booddee bodiidhaan taasa'utti ka'ee erga bodiidhaan taasiftu qaama kee kamiin na dhugsitaa ani kan keetii ani immoo kan kooti naan jedhee anis jaalladheera anis na jaallateera guyyaa tokko afaan badaa irrattis wal dhabdee waggaa 3 kana keessatti wal dhabdee tokkollee hin qabnu jette wal dhabdee tokkollee kan hin qabne waliin haasofna jaalli keenya sophaadha jette tole jedhee achi booddee isumatti mul'iseen jette bakka achi booddee qaama kiyyaan asirratti agarsiisa malee naan jedhu guyyaa tokko achi qaama kiyyaanii itti agarsiisa jettedha. Obboleettiin keenya kun jechuudha. Sana booddee inni viidiyoo na waraabee jette. Viidiyoo na waraabee ani hin beeku jettee kan viidiyoo na waraabee ani irratti hin naqaane malee ani dursee viidiyoo waraabuu nan danda'amu jettee egaa inni duraan akkas yeroo inni gochaa ture keessatti ani dhimma isaan qabne jaalalumaan jedhee inni garuu yeroo ani
qaama saala kiyyatti mul'ise sana viidiyoo na waraabbatee jettee viidiyoo na waraabbatee ol kaatee achi booddee akka baay'ee na jaallatu haasa'utti keeyyamu sirma keessa ba'ee jettee achi booddee deddeebi'ii torbeetti illee al takka afaanatti agarsiisinaan jechuutti kee jettee kan kooti waan ta'eef naan laalladhanaan jedhatte achi booddee tola jedheetti agarsiisu inni yeroo gara yerootti hinna waraaba jettee achi booddee dhumarra maal naan jedhee natti jijjiirame jette guyyaa kan namni halkaniif guyyaa waliin haasofnee waliin oollee bullu guyyaa 2-3 bulee dhufee naada walitti kee maal taate naani dalagaan jijjiiradhe kanaan jedhattee utuma kanaan walitti haasofnu tolee rakkoon ta'u jedhee baay'ee tokko sammuun keenya jeeqamutti kee jettee amma dheengadda jettu jechuudha dheengadda viidiyoo birri 150 maano 150 amma kee amma qabonna iddoo barbaadde hiriyoota keeraas ta'e iddoo barbaadde fidiitii naaf erguuf qabda naaf erguu qabda naan jedhe innaan maaliif itti garuu suma takkas jedhaa jiraan eeyyanuma takkas jedhaa jiraan maaliif akkas jettaa halis dheengadda waa'ee maallaqaratti nan gaafanne irra garuu maallaqa keessatti tokko immoo san jijjiiramaa dhufe sanatu naaf galee dhagaanii birii kanarra nyaatee yookiin sababa kana godheetu naqiisuu fi kan jedhu natti dhaga'ame jette achi naani birii 150 amma kee amma erguu hin danda'u ayin beektaa hojii biyya rabaan jammar kun dhiyeenya kana maallaqa maaliif ergite keessa sadii kan erguu naan jedhanii jette achi hin ergiif taanaan inta warradan kanaan jette inna maal inta warradamaa nama si jaallachuu kootu na tawarrachiifamu jedhee jette narra filte achi booddee halkan akka biyya makala kosa Awurooppaa sa'aatii tokkorratti viidiyoo 3 narratti ergite akkuma isiniin jalqaba jedhe immoo torbeetti gaanatti agarsiisuu qabda egaan viidiyoo ayneetii 3 narratti erginaan jette viidiyoo 3 sanarratti ergennaan kanan gasii baasa kana qofallee miti viidiyoon kee kumaatama hedduutu na bira jira ati dhugumaan na jaallata seete qaama keenyatti agarsiisaa turte kanan jalqaba qaama koo sitti agarsiise ittiin garaa kee yookiin immoo laphee kee si'atuuf malee ani si jaallachuu kanaafuu birrii yoo ergite siin gadhiisu garuu ergite yoo ta'e siin gadhiisaa naan jedhe jette anammaa ofii kiyyatti maatiin koollee maal naan jedhu akkasumallee maqee maatii keellee qe'ee maatii guddaadha dabalatee immoo obbolaan kiyyallee hojjettootadha isaaniif sodaadhee yoo ammanii birrii 150 sana immoo iddoon fidee erguufillee hin qabu birrii ammamatti hin qabu maal na gorsitaa jettee jennaani akka nama tokkotti yaadan isheedhaaf qoodalee ni jira bultii keenya nama na dhaggeeffatudha jechuudha egaa ani akka kiyyatti jechuudha baay'ee tokko nama qaanfachiisu yookiis immoo afaan nama qabata inna akkam gochuu qabaa furmaanni koo birrii kana yoon ergee fi namni kuni viidiyoo koo gadhiisuu dhiisaa naan jettee jirte jechuudha gabaabatti namni kun osoo isheen maallaqaa kana ergiteefis wanta viidiyoo sana gadhiisuu dhiisuuf miti yeroodha yerootti sanaan maallaqa nyaachuufidha jechuudha karoorri inni baatee dhufee jechuudha akka yaada kootti kanaafuu obboloota koo maal yoo goote furmaanni isaa maalii isinillee kaafii barreessaa koomentiin isin jechuu barbaada ni dubbifatti waan ta'eef obboleettiin keenya kuni ani dhaamsi ani isiniif qabu jechuudha amantaa akkasumallee haadha keef abbaa kee salphisu wanti raawwatamu kamillee ana saaroon mucayyoo tana biratti gatii hin qabu jechuudha sababa ani akkas jedheefis maal sitti fakkaate namoonni keenya jechuudha yeroo ammaa kana jechuudha sisteema isaan ittiin lubbuu dhalootaalee balleessuu barbaadan akkasumallee sisteema isaan ittiin namarraa fayyadamanii kana jechuudha tokko kanadha ani gaaffin isinii gaafa dhumduma keessanii jechuudha namoota akkasumallee bortaalee dogoggoruu waan dandeessaniif jechuudha haati kee abbaan kee akkasumas haati koo abbaan koo viidiyoo walii erganiitu viidiyoo waliin taphataniitu viidiyoo wal waraabaniitu teekinooloojiin bal'ateera eeyyee teekinooloojiitti yoo ati fayyadamte si fayyada yoo ati ittiin fayyadamin immoo innuu sitti fayyadama jechuudha kanaaf iyyuu tokko gaafa viidiyoo qullaa dhiiraaf ergite jedhe akkasumallee dhiirri viidiyoo qullaa si ergee tokko haadha isaa abbaa isaarraa waan hin barre tokko dalagee waan fokkataadha hojjete lammata safuu fi aadaa biyya sanaa cabseera yookiin immoo biyya kee cabsite jechuudha sadaffaa waan uumaan kee dhorkee hojjeta jechuudha hanga ni kaa walirraa hin qabaannetti
hanga walii wajjin hin jiraannetti seerri shari'aallee dhoowwa. Seerri amantaa musliimaallee sagaagalummaa hin dhorkachu. Akkasumallee amantaan kiristaanas jechuudha waldaan kiristaanas kan isheen dhorkitu ciisichi gaa'elaa hin xureeffamin jedha bara. Hanga qalabatii walirraa hin qabaatiitti hanga qeesiin eebbisinitti hanga walii wajjin mana tokko keessa hin jiraatanitti yookiin walii galanii mana tokko keessa hin jiraatinitti ciisichi gaa'elaa hin xureeffamin yookiin walii wajjin ciisuun walii wajjin wanta fokkataa hojjechuun qaama qullaa walii erguun qaama qullaa walii ilaaluun dhorkamaadha jechuudha. Kanaafuu seera uumaa kee cabsite seera amantaa kee cabsite duudhaa fi safuu cabsite waan abbaa kee fi haadha kee irraa hin barree tokko hojjette jechuudha. Akkuma kana haati koo biddeen tolchuu na barsiifte yoo ta'e haadha koo irraa biddeen tolcha malee haati koo biddeen tolchiidhaan immoo bukoo dhiisee dhoqqee tolchuu hin qabu. Kanaafuu haati keenyaaf abbaan kee kan isaan jaalalaan wal fuudhanii walii wajjin jiraatu unuun horanii asiin nu ga'an akkasumatti daandiiwwatti hin dhalanne nuti. Akkuma kanas immoo shamarran dhiira jaallatanis ilaalladhaa jaalladha filadha akka barbaade ta'eef jaalallumti gubaamti jaalalaa sitti qabatee dogoggorina shamaruma argitanii fi isinimatti toltee fi harma laphee isin fuutee fi laphee keessan bantanii dubartii tokko hin jaallatina. Ilaalladhaa adda baafadhaa itti adeema. Egaa obboleessa keenya kanaaf waaqayyo laphee isaa banuu fi maaliif dubartiin tokko waan 10 siif taate obboleettii haadha gargaartuu utubduu gorsituu jajjabeessituullee akkasuma haamileessituu fi isa utubuudhaaf yookiin immoo isa gorsuu keessatti ga'ee akka abbaattillee kan tajaajiltu dubartiin tokko waan 10 dhiiraaf taati. Akkasuma kanallee dhiirrillee waan 10 shamarraniif ta'a jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuu barbaade gaafa qullaa obboleettii kee gadhiiste kan haadha kee kan haadha manaa kee akkasumallee kan haadha ijoollee kee akka gadhiiste borimmoo kan dhala kee akka gadhee waan safuu cabsuu fi waan miira isin keessa kaasu jaala keessa kaasa'ullee gaarii miti jechuudha. Akkuma kanammoo wanta isin jechuu barbaadu warri dhiiras ta'e dubartoonni adaraa keessan ilaalladha jaalladha. Labaroota waan fuulmataa dalaguutti sadarkaa tokko farraa kan jiru Itoophiyaadhaa akkuma Dr. Nabiyyaa dubbatee jechuudha. Sadarkaa tokkoffaa Dr. Nabiyyaa ta'u BBC natti fakkaata. Sadarkaa tokkoffaarratti saalquunnamtii saalaa jedhee Google irratti search godhuudhaan kan beekame sadarkaa tokkoffaa kan qabate eenyudha? Itoophiyaadha bara. Waan fokkataa dalagdee biyya ofii jijjiiruu fi biyya ofii dhaabbachuun beektu waan fokkataa jibbisiisaa sana immoo dalaguu irratti immoo tokkoffaadha jechuudha. Dhugaa rabbi. Anaan nagarrame gaafa BBC akkas jedhe jechuudha. Kanaaf maal isin jechuu barbaade obboleettiin keenya kunis nama dhaggeeffattu akka nama tokkotti anillee gorseera isinillee gorsaa koomentii barreessaa fi akkasumatti baga nagaan dhufteen jedhiina obboleettii keenya kanaaf yaada ishee kaafii gorsaa akka nama tokkotti jechuudha. Kanaafiyyuu maal akka gochuu qabdullee isinillee lafa kaafii akka nama tokkotti illee tooftaawwan garaagaraa isheedhaaf tuqeera jechuudha. Maaliif ree obbolaan ishee haati ishee abbaan ishee illee boriftaanii waa ittiin jechuu danda'u. Kana isin jechuu barbaada waan hangammaatti na wajjin turtaniif immoo guddaa galatooma. Waan hundumaatti waaqayyo inni samii fi dachee uumee hubannaa fi ogummaa isiniif haa kennu. Eenyuun akka jaallattanii fi eenyuun akka dhiistanii dhiirris ta'e dubartiin hubannaa fi ogummaa isiniif haa kennu. Namni hubannaa fi ogummaa qabu barrii fi haalli qilleensaa yoo dhufe isa raasuu hin danda'u. Nagaatiin tura.